Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Sadaasa 3 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo sagalee qeerroo. Qophiin sagalee qeerroo guyyaa har'aa eegalee jira. Qophii keenya guyyaa har'aa keessattis jalqaba oduu isinii dhiyeessina. Ittaansuudhaan seenaa Biishee Garbaa kutaa 3ffaatu itti fufa. Qophii waliin kan turu aan Urjii Sabaati. Amman gafoota oduu. Mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo waraana ittisa biyyaa fi federaalaa keessaa mana hidhaatti guuraa jirti. Hanqinni jijjiirraa maallaqa biyya alaa Itoophiyaa haala olaanaadhaan mudachuun beekame. Walgahiin tika mootummaa wayyaanee icitummaan eegalamee waldhabdeedhaan xumurame. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa aanaa dhufuu barattoota haaraaf qopheessan kanneen jedhan hangafoota oduuti. Babal'ooma oduuf Jaalbiiftuu Galmoo. Shakkii mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo waraana keessaa qabduun kan ka'e sodaa jabaa keessa seenuudhaan ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuraa jirti. Fincila diddaa garbummaa deemsifamaa as ga'e keessatti qooda qabdu jechuudhaan wayyaaneen ilmaan Oromoo federaalaaf ittisa biyyaa qorannoof hidhaa jirti. Ilmaan Oromoo waraana ittisa biyyaa baa biyyattii irratti argaman Malkaamuu Darajjee, Shaafii Muhammad, Abtaamuu Dalasaa jedhaman qabamuudhaan bakka buuteen isaanii kan dhabame yommuu ta'u, magaalaa Finfinnee keessaas poolisa federaalaa kaampii Meeksikoo keessaa Staamiraat Jabeessaa qabamuun mana hidhaa Maakalaawwiitti darbamee jira. Mootummaan wayyaanee doorsisaa fidhaadhaan qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf yaaltus daran jabeessa malee akka duuba hin deebisne sabboontotni waraanaa keessaa ejjennoo isaanii ibsatanii jiran. Mootummaan abbaa irree wayyaanee olola guddina diinagdeef teekinooloojii guddinaaf tiraansfoormeeshinii jedhamu qabachuudhaan baroota darbaniif uummata goyyomsaa turuun ishee beekamaadha. Guddina biyyattii haalaan akka dabale ololuudhaan jijjiirraan maallaqa biyya alaas gahaa akka ta'e lallabaa turan. Ji'oota darban asitti jijjiirraan maallaqaa baankii daldala Itoophiyaa keessaa dhibamuu irraa kan ka'e daldaltootni haala olaanaan rakkachaa jiraachuu irratti argamu. Mootummaan wayyaanee kadhaaf maqaa investimentiidhaan jijjiirraa maallaqaa alaa argachaa kan turte biyyoottan alaa diddaaf waamicha uummatni gochaa jiru irraa investimentiidhaaf duuba deebi'aa akka jiru baramee jira. Filannoo bara 2015 geggeeffamu milkeessuudhaaf tikni mootummaa wayyaanee qabxiilee garaagaraa irratti walgahii gochaa turuun isaanii ni yaadatama. Qabxiilee marii tikni wayyaanee akkamiin paartilee falmitoota bilisummaa fashaleessan eegalee waldhabdeen goolabee jira. Filannoo bara 2015 milkeessuudhaaf tarkaanfii maayii miseensota tika icitii baasan dabalatee irratti fudhachuu qabna jedhu keessatti wal shakkiif walamantaa gidduu isaaniitti dhibeen osoo walii hin galiin bittinfamanii jiran. Hooggantoota waraana olaanoof impaasileen walgahii kana irratti dhiyaatanis filannoo bara 2015 milkeessuudhaaf biyyi Ingiliz akkamiin olaantummaa qabatte gaaffii jedhu gaafachuudhaan marii iciitummaan eegale akka fashalu taasisanii jiran. Sabboontotni barattoota Oromoo qeerroo Yuunivarsiitii Jimmaa aanaa dhufuu barattoota haaraaf qopheessuudhaan ji'i sadaasaa ji'a fincila diddaa garbummaa ta'uu ibsan. Aanaa dhufuu barattoota kanaa irratti barattootni waraqaa waamichaa humni barate qabsoof mata duree jedhu walii kennanii kan turan yommuu ta'u, walleewwaniif faaruu garaagaraatiinis gootummaaf Oromummaa walii ibsanii turan. Addatti maddeen Jimmaa Abbaa Jifaar lakkoofsa tokko ammoo barattoota shamarran hirmaannaa qabsoo keessatti qaban guddisuuf shamarran walitti qabuun marii barbaachisu taasisee jira. Shamarran marii kana irratti argamanis Yuunivarsiitii Jimmaatti barnoota duwwaa osoo hin taane qabsoo galmaan geessisuuf akka hojjetan ibsanii jiran. Dhaggeeffattoota keenyaa yaada shamarranii kanneenii qophii dargaggoota guyyaa Jimaataa dhiyaatu keessatti isinii dhiyeessina. Oduun har'aaf qabannis kanuma qophiilee afan waliin turtii gaarii. Waamicha qeerroo bilisummaa irraa. Ilmaan Oromoof deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo maraaf. Uummatni Oromoo waanjoo garbummaa ofirraa buusee Oromiyaa walaba taate keessa jiraachuudhaaf qabsoo hadhaawaa geggeessaa as ga'e. Fincila diddaa garbummaa uummatni Oromoo geggeessaa as ga'e keessattis
Sadaasni 9 guyyaa fincila diddaa garbummaa ta'uun yaadatamee oola. Uummatni Oromoo martis guyyaa kana jechuun Sadaasa 9 bara 2014 ta'uu hubachuudhaan jaalawwan wareegaman kan itti yaadannee oolluuf irbuu keenya aaromsuun fincila diddaa garbummaa jabeessinee itti fufnu akka ta'u waamicha dabarsina. Sagaleen qeerroos qophii hawwataa qabatee isin eeggachuus gamanumaan quba isin qabachiisna. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Dhaggeeffattoota keenya guyyaa irraa immoo seenaa gooticha Abishee Garbaa kutaa 3ffaa isinii dhiyeessina. Qophii keenya waliin turtii gaarii. Hariiroon Oromoota Horroo Guduruu fi Goojjamootaa seenaa dheeraa qaba. Bifa hedduus qabaata. Akka barruu ol jirraatu Tuujubaatti hariiroon Oromoo fi Goojjamee bulchiinsa gadaa Roobalee yookaan 1570 hanga 1578 keessa eegale. Bara bulchiinsa gadaa Birmajjii yookaan 1578 hanga 1586 Oromootni Amaarota irratti haleellaa bananiin lafa kaaba laga Mormor to'achuun isaanii eera. Olaantummaan Oromootaa kun hamma walakkeessa jaarraa 19ffaatti itti fufee ture. Hariiroon bifa biroon daldala ture. Hulaan daldala dheeraa Gibee Inaariyaa hamma Bassootti qaxxaamuru Oromootaa fi Amaarota wal quunnamsiisu tureera. Babal'ina daldala daandii dheeraa jaarraa 19ffaa irraa kan ka'e Goojjamootiin Oromoota Horroo Guduruu caalaa humna dinagdee cimaa uummachaa olaantummaa siyaasaas akka qabaatan isaan gargaareera. Jaarraa 19ffaa yookaan 18 irraa Amaarotiin yaalii aangoo walirraa fudhachuuf taasisaniin wal goolanii yookaan wal ajjeesanii gara dachee Oromootaatti baqataa Amuruu fi Guduruutti kooluu galaa turaniiru. Kanneen keessaa tokko Akaakayyuu Nugus Taklaayimaanoot isa Goojjamii kan ture Dajjaasmaach Gooshuu Zawudeeti. Gooshuu Zawudee hundee Oromoo Amuruu keessaa maddee lammiilee Amaaraa godaansisaa Oromoota Amuruu fi Guduruu handaara laga Mormor jiran waliin gaa'ila raawwachaa dhufan. Akka fakkeenyaatti baqataan Dastaa Taaddilaa jedhamu obboleettii gama Mooraat isa Guduruu Dastaa Mooraas fuudheera. Qubattoonni kunneen adeemsa keessa firoota isaanii gara dachee Maccaatti godaansisaa fi saamsisaa naannoo bara 1852 Dajjaasmaach Gooshuun adda durummaan ragaa seenaa ni eera. Lammiin Itaalii Antooniyoon Abiidaay bara 1843 dachee Maccaa wayita soorobe haleellaa Goojjamootaa waan argatan hunda butuu fi beelada saamuu bal'inaan mul'achaa kan turedha. Barri kun tilmaamaan jabana Gissaa Warjii isa Horroo waliin walgita. Akkuma Amaarotiin aangoo walirraa fudhachuuf biyyaa wal ari'anii fi wal ariisisan Oromoota keessas namootni uummatichirratti yakka dalaguun lammii isaanii gananii gara Goojjamitti miliquun dahoo argatan afuulleewwan akka Soorii Gaalaa adda durummaan waamamu. Ragaaleen akka fakkeenyaatti bara 1856 yookaan 57 yeroon Abishee aangoo fudhatee fi waggaa lamaan booda naannoo 1859 Goojjamootiin karaa Amuruu malkaa Deeggoo saamicha deemsisan. Abisheen aggaammii saamichaa kana dura ofumaan qolatee deebisuun kan lammataa caraanaan akka fashaleessisu taasiseera. Akkasumas Abisheen yeroo biraa duulee murna saamicha qolate deebisuuf yaalii saamichaa bira hambisuuf laga Mormorcee haleeluuf nooraa ce'umsa waan dhabeef otoo hin milkaa'in hafuu himama. Haala kana Abisheenis yaa abbaa koo Garbaa Ruubaa otoo ati nooraa jaarsiste ta'e silaa jarittii kana ce'een ishee agarsiisa ture jedhee jedhama. Abisheenis ofiin nooraa ce'umsaa tolfachuuf loleesaa fi uummata dhagaa guursisee laga Mormoritti naqsiisaa ooluurree dhagaan lagichatti guutuu hin dandeenye. Kanumaan
dhagaa guddaa qilxuu naannoo sana jiru tokko jala yaadannoof ol kaa'uu fi maqaa isaan moggaafamuu himama. Obbo Kabbadaa Fufaa dhala jilba sadaffaa Daansee Garbaa Qilxuu Abiishee jedhama. Kan waamamu laga Mormor qarqaratti daawwachuun isaan natti himaniiru. Karaa biraan waa'ee nooraa laga Mormor dur shamarreen wallisaa turte. Walleen kun Abiisheen laga Mormor ce'ee murna saamtota haleeluuf nooraa ceemsaa ijaaruuf yaade sana ibsa. Walakkeessi jaarraa 19ffaa booda yaaliin aggaammiin saamichaa yeroo dheeraa gara weerara dhuunfannaatti ceehuun hariiroon Oromoota Maccaa kibba laga Mormorii fi Amaarota gara sadarkaa biraatti jijjiirame. Amaarotiin saamichaa adeemsisaa turaniin bu'aalee fi oomishaalee daldala godinichaa fi waliigalaan badhaadhina qabeenya dachee Oromootaa waan hubataniif walakkeessa jaarraa 19ffaa keessa gara weeraratti ce'anii. Abashootiin kaayyoo yeroo dheeraa dachee Oromootaa fi uummattoota kibbaa garboomsuu fi qabeenyaa isaanii to'achuuf akeekkatan sun wal dorgommiin weeraraa dhufnaan Minilik inni Shawaa fi Teklaayimaanot inni Goojjam Oromoota irratti 1870 keessa taasisanii fi waraanni Himbaaboo bara 1882 jidduu isaaniitti qabaachuu ragaadha. Imaammanni weeraraa kun jabana bulchiinsa Teediroos 1855 hanga 1868 keessallee akeekamu ragaan seenaa ni eera. Abbaa Bagiboo mootummaa gonfoo Gibee shanan 1825 hanga 61 Limmuu Inaariyaa kan bulchan Oromootni daangaa qubsuma warra Abashootaa fi Kaffaa jidduu jiran tokkoomuun dhaaduu weeraraa Teediroos ofirraa akka qolatan ibsuutu mul'ata. Weerara dhuunfannaan kun garuu kan dhugoome jabana bulchiinsa Yohaannis keessa. Minilik inni Shawaa fi Adal Tasammaa yookaan Teklaayimaanot Goojjam dachee Oromootaa fi uummattoota kibbaa qircachuu kan eegalan baroota 1870 keessa ture. Yohaannis weerarri Misirootaa yookaan Ijiptii waan itti cimeef Oromoota waliin wal waraansa keessa seenurra dursa Misroota qolachuuf fuuleffatu Minilikii fi Adal Tasammaa dachee Oromootaa fi uummattoota kibbaa addaan qoqqoodachuutti gadi ta'an. Mootoleen Abashootaas yeroo san wal dorgommiin aangoo bulchiinsaa dhuunfachuuf jibbiinsa masaanummaa fi diinummaa cimaa Yohaannis Minilikii fi Adal Tasammaa jidduu hammaataa ture. Haa ta'utii miirri jibbiinsaa fi masaanummaa jidduu isaanii akkuma jirutti qabatanii Oromoota irratti duuluun dachee badhaadhoo kanarraa humna dinagdee, siyaasaa fi waraanaa uummatan. Mootoleen jajjaboon dhalachuu fi adeemsi tokkummaa Oromootaa yaadda'uun haala itti fedhii weerara dhuunfannaa yeroo dheeraa dhugoomuu danda'an baroota 1860 fi 70 keessa daran jaatana'an. Keessumaa meeshaalee waraanaa ammayyaa biyyoota Awurooppaarraa argatan bal'inaan dhimma ba'uu cinatti shiraan dhimma Oromootaa jidduu harka galfachuun isa tokko kan biraa irratti kakaasu gochaalee shororkaa fi dantaaleen moksuutti gargaaraman. Walunkurri jabana eeboorraa eegalee humna tokkummaa Oromootaa jaarraa dheeraa waan laamsheesseef garaagarummaan Oromootaa jidduutti mul'ates haala mijataa uumeef. Kanaaf si'a milluun sirna mootummaa dhaalaa gara tokkummaatti tarkaanfachaa jirutti weerarrii fi haga namni diina saffisu miirri wal dhabdee Oromoota jidduu hirratee gamtaa akka uummatan kan taasisu maluu ture. Haa ta'utii Oromoonni jaawii wal hurkuteessuu irratti taranii akeeka diinaa irratti qiyyeeffachuu dhaaban. Kanneen qiyyeeffatanis hubatamuu fi dhageessifannaa lakkifaman. Haa ta'utii humni weerartuu Amaarotaa meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatee iddoo hedduutti olaantummaa Oromootaa meeshaa waraanaa aadaa akka salphaatti cabsuu dadhaban. Qawwee Amaarotiin dhimma bahaa turan saaboo jedhama. Saaboon biyya Poorchugaal irraa fichisiisamee baaruda yookaan daakuu abiddaan itti qabsiisanii booda qofaa kan dhuka'udha. Akka ragaaleetti saniin dura Oromoonni Maccaas saaboo qabaachaa turuuf garuu
waraanaa fi itti fayyadamaa akka hin turredha. Sababni isaas saaboon baarudatti ibidda qabsiisanii dhuka'ee booda ala lammataaf qophii dheeraa waan fudhatuuf hammasitti Oromoonni sangaa fardaa isaaniitirra ba'anii Amaarota haleelaa turaniiru. Kanaanis mudannoo fi muuxannoo yeroo dheeraa horataniiru. Oromoonni saaboon masaabaa dubartoonni keenya haraqee itti baastudha jedhanii tuffii qubaa qabaachaa turan. Lubbuu dheeronni tokkos siyaa'ina saaboon yeroo sanaa fi sangaa fardaa fi gaachana biratti qabu wal cina qabuun dhugummaan akkuma jedhamu saaboon masaabaa ture jechaa itti dabalan. Kanas ta'u Oromoonni qawwee saaboo karaa adda addaa argachaa turan. Abiisheen saaboo 2 Goojjamirraa bitan fichisiisatee qabachaa ture. Isas kan fidan baqattoota Goojjam kan Filaxxee fi Haayiluu jedhaman ture. Isaanis booda ilmaan guddifachaa ta'anii dooyyootti hafuu isaaniitu himama. Haa ta'u malee booda qawween isaanii kun iddoo yartuutti milkaa'uu fi karaa biraa muskeetii jedhamus booda dhimma ba'aa turan. Waliigalaan bara 1880 keessa biyyoonni Awurooppaa ardii Afrikaa koloneeffachuu yeroo itti wal dorgomaa turanidha. Awurooppaanonni meeshaa waraanaa ammayyaa fayyadamu cinatti lammiilee fi mootolee Afrikaa waliin waliigaltee sobaa fi gowwomsaa mallatteessuun faayidaa fi namoota dantaa dhuunfaaf mooksuun walirratti kaasuu wal jifachiisaa fi wal gaareffachiisaa tooftaalee shiraa dhimma ba'an. Haalaaf tooftaa wal fakkaatu kanaa Habashootiin hulaa daldalaa fi madda mi'oota daldalaa kibba lixaa impaayera Itoophiyaa dachee Oromootaa fi uummattoota kibbaa weeraran. Weerarri Habashootaa gita koloneeffannaa Awurooppaanotiin ardii Afrikaa irratti geggeessaniiti. Saboota garboonfatan irratti tooftaa wal fakkaataa gargaaramuu dabalataan yaada rimee fi gochi weerara isaanii wal fakkaata. Nafxanyootiin sosochii weeraraa hagar maqifaat isa warri Awurooppaa dachee Afrikaa Impitiilaand jedhan waliif gita. Habashootiin akkuma warra Awurooppaa lammiilee bita isaaniitti kufan garboomsuun hacuuccaa ilaalcha tuffii mirga namummaa sarbuu calalaqqee eenyummaa fi abbaa biyyummaa mulquun dirqamaan bulchuu fi ilmoo namaa akka meeshaa daldalaatti gurguranii bituu fi sirna daldala garbaa fi ashkarummaa dhimma ba'uu isaaniiti. Koloneeffannaa Habashootaa kan adda taasisu garuu duudhaa sirni bulchiinsa isaanii kan warra isaan jalatti bitamanii fakkeenya Oromoo yookaan sirna gadaa ta'uusaati. Gabroomuun miira namummaa hamilee fi suuraa ilma namaa irratti dhiibbaa kan uumu ta'us faallaa Afrikaanotaa garbummaa Awurooppaa jala turaniin sirnii fi imaammatni Habashootaa boodatti hafan gadadoo fi deegummaa babal'isuun Oromootinii fi uummattootiin kibbaa guddina dinagdee duubatti hafaa fi hiyyummaa hammaataa keessatti kufan. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii Abishee Garbaa kutaa 3ffaa kanumaan xumur. Kutaa 4ffaa qophii itti aanutti qabannee isiniif dhiyaan. Horaa bulaa. Waamicha qeerroo bilisummaa irraa. Ilmaan Oromoo fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo maraaf. Uummatni Oromoo waanjoo garbummaa ofirraa buusee Oromiyaa walaba taate keessa jiraachuudhaaf qabsoo hadhaawaa geggeessaa as gahe. Fincila diddaa garbummaa uummatni Oromoo geggeessaa asiin gahe keessattis Sadaasni 9 guyyaa fincila diddaa garbummaa ta'uun yaadatamee oola. Uummatni Oromoo martis guyyaa kana jechuun Sadaasa 9 bara 2014 ta'uu hubachuudhaan jaalleewwan wareegaman kan itti yaadannee oolluu fi irbuu keenya haaromsuun fincila diddaa garbummaa jabeessinee itti fufnu akka ta'u waamicha dabarsina. Sagaleen qeerroos qophii hawwataa qabatee isin eeggachuus gamanumaan quba isin qabachiisna. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Abaa jabeessa waqtii yaabadheessa gashee facaasa lafee ishee bobeessa akka jirtan mara gahaa barbadeessa. Abaa jabeessa waqtii yaabadheessa gashee facaasa lafee ishee bobeessa akka jirtan mara gahaa barbadeessa.
tanki isha kukanafi Sahela tanki tiara madafi Gora me adufu isha kukanafi Sahela tanki tiara madafi Gora me adufu isha kukanafi Abao jabesa, waqti abadesa, diga she fajasa, lape she bobesa, bakka jirtan mara, daha barbadesa. Abao jabesa, waqti abadesa, diga she fajasa, lape she bobesa, bakka jirtan mara, daha barbadesa. Itirabu, ombi na kabaka. Utu itirabu, razak na kabaka. Wabuki, waboka pamorka. Isa kesa dema isodane taka. Utu itirabu, razak na kabaka. Isa kesa dema isodane taka. Abao jabesa, waqti abadesa, diga she fajasa, lape she bobesa, bakka jirtan mara, daha barbadesa. Abao jabesa, waqti abadesa, diga she fajasa, lape she bobesa, bakka jirtan mara, daha barbadesa. Balasa balatu, balasa malatu, balasa balatu, balasa malatu. Wabonu kujra bola ke kotatu, yo abaonu pe batu ke baratu. Balasa balatu, balasa malatu, wabonu kujra batu ke baratu. Kayo sati fuarere, bosona keessa jore, bela debun jabate, ummata dammasite. Kayo sati fuarere, bosona debun warere, bela debun jabate, ummata dammasite. Ubab jabin sodane, halkan goya dan jenne. Kayo sati fuarere, bosona keessa jore. Roba jabin sodane, halkan goya dan jenne. Roba jabin sodane, halkan goya dan jenne. Jajjabe ko jabatu, bilisumma gonfatu, gubee kutee darbate, gubee diinaa kammate, kaayyoo isaatiif wareere, bosona keessa joore. Jajjabe ko jabatu, bilisumma gonfatu. Jajjabe ko jabatu, bilisumma gonfatu. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenyaarraa kanumaan raawwata. Qophii itti aanutti hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.